Dawaa dhukkuba kiintaarotii, gara gogiinsa, laafinsa mar'imaanii, funuuna, bowwoo, forforii fi baarilee baccarroo akkasuma alarjikii qaama keenya guutu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee Oromoo koo guutu jira jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin hundi keessanuyyuu. Dawaa yeroo hedduu gaafilee adda addaa na gaafattan har'a qabadhee kan isinii dhufe. Innis maal jechuun keessan waan hin oolle. Haa ta'u dura namooleen gaafii adda addaa na gaafattan warri maatii kiyya haaraa taatan viidiyoo kiyya jala yoo ol harkiftanii jettan hunda isaa ka argattanidha. Gaafii isin na gaafattan hundaa hojjadhee jira. Keessattuu waa'ee dhimma furfurii akkasuma immoo tuyyuu dheerinsa rifeensaa laafiinsallee warri na gaafattan hunda isaa akkamitti akka isinii mijatuu fi ka argattan naannaha keessanitti dibatoota isin biratti argamu. Akkasuma immoo tuyyuu maallaqa laafaa tahe san qofa osoo hin tahinii maallaqa qofayyuu osoo hin tahin dibata silaa haalan isinii mijatu yookiin ammoo akkasuma argattanii bitachuu dandeettan hedduu keessa ka filattan kan fuulaallee akkasuma hedduudha. Namoonni hedduun dhibbaa maaliif dalagama ka jedhanii gaafii itti tahe sababni inni baay'inaan dalagamuuf ka argatan keessa akka fayyadaman kan nama fayyadu barree akkamitti yeroo argannetti akka fayyadamnu akka baratamuu fi akkasuma wal hubachiisuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kan har'a dhufeenitti yookiin har'a qabadhe dhufetti yoo kan darbu taate tokkoffaa irratti akkuma asitti argitan zayitii zayituuna yookiin zayitii ejersaa qopheeffanna jechuudha. Hubadhaa ammallee zayitii zayituunni hedduu bu'aa hedduu kan qabuu fi faayidalee hedduu kan qabudha. Kun absuudaadha. Absuudaan akkuma beeytanitti faayidaa hedduu qaama keenyaafis tahee dhukkuboota hedduu nurraa balleessuu kan danda'uu fi adeemsa keessa ammoo tuyyuu kan nutti dhufullee nurraa hir'isuu kan danda'u. Kanaaf kana jedhee xumuruu hin danda'u. Har'aaf kan hin qabadhee dhufe tokkoffaa irratti dhukkuba kiintaarotii nurraa balleessuu ni danda'a. Kana yoo jedhu namni keenya guyyaa 2-3 keessatti fayyadamee narraa baduu dide jedhanii obsaan yoo fayyadamanii jedhanii isa lammaffaa ammoo tuyyuu infekshinii qaama keenya irratti waan akka madaa adda addaa yookiin hassasii adda addaa nurraa balleessuu ni danda'a. Itti aansuun ammoo tuyyuu mataan keenya yoo forforii garmalee godhate forforii nurraa balleessuu ni danda'a. Itti aansuun ammoo tuyyuu mataa yeroo hunda nu bowwaafatu sababoota adda addaa sababeeffatuudhaan osoo nu hin beekne sabab tokko malee kan nu bowwaafatu yookiin bogodaanallee nurraa balleessuu ni danda'a. Itti aansuun gara gogiinsa yookiin yeroo hedduu sagaaraan nama rakkatuufillee faayidaa guddaa fi bu'aa guddaa kan qabudha. Itti aansuun ammoo tuyyuu dhukkuba qufaa namni qufaa qomarraa qabu yookiin ammoo tuyyuu dhukkuba saambaa namoonni yeroo hedduu somba dhibamee jedhe sababa qabbanti dhahuu fi sababoolee adda addaatiin wal qabatee rakkinni isaanii saambaan yoo tuqamee jedhe dhukkuba saambatiifis hedduu bareedaadha. Akkaataa biraa yookiin karaa biraatiin yoo daa'immaa fi absuudaa walitti tumnee fayyadamne dhukkuba tiruutuufillee hedduu faayidaa guddaa nuu qaba. Kana qofa osoo hin tahin meeshaalee garaa keenyaa keessaa dhukkuba dhiibbaa dhiigaa, dhiibbaa sukkaaraa kanneen hundaaf to'annoo hedduu kan godhuu fi faayidaa guddaa kan nuu qabudha. Garuu faayidaa isaa osoo hin beekin manuma keenya keessatti haala salphaa taheen namoonni irra caalan isaanii kan faayidaa isaa hin beeknetu baay'ata jechuudha. Hawaasni keenya keessattuu jechuudha galfatee qotatee harka ofiitiin hojjetee galchee garuu ammoo tuyyuu faayidaa isaa wallaaluun hedduu jechuudha. Waan garaa nama nyaatudha. Kanaaf hundi keessanuyyuu haaluma salphaa taheef haala ammoo baratamaa taheen zayitii zayituuna bakka jirtu barbaaddanii qopheeffattanii jechuudha. Biyya keenya keessatti zayitii zayituuna sababa qoricha kana namoota hedduun na gaafate hin argamu baay'ee hin argamu. Zayitii bishaan itti naqanii wantoota akkasiitu jira. Wallaahi hedduu dhibaadha. Kana jechuun baay'ee ulfaataa. Kanaaf rabbiin argitanii khayrii haa godhu warra waa dalagus warra waa daldalus akkasuma immoo warra waa hojjetus hunda isaanii rabbiin nama maallaqa qofa osoo hin tahin uf eegee uummata ofiillee ufis fayyadee namas fayyadu rabbiin hunda keenya haa godhu. Hedduu na gaddisiise jechuudha. Namoonni waa'ee qoricha kanaa barbaadan hedduun isaanii dhukkuba coggaarraa qorichi kun dhukkuboota hedduuf jechuu kana har'a qabadhee dhufe isin fayyada. Kanaaf akkamitti akka hojjannu tokkoffaa irratti distii ni qopheeffannaa yookiin waan qulqullina qabu meeshaa akka makarajiillee haa ta'u ni qopheeffannaa. Zayitii zayituuna keenya walakkaa burcuqqoollee itti naquu dandeenya. Akkasuma ammoo tuyyuu maankaa haga 8-12 itti naqinaa. Achi booda ammoo hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kan sirriitti hubattanii isin beekuu qabdan absuudaa jechuudha. Absuudaa haga maankaa tokko folokkallee itti naqinaa. Asirratti kan sirriitti isin hubattanii beekuu qabdan absuudaa osoo xiqqoo tumtanii yookiin qashqash gootanii yookiin daayitanii bareedaadha. Maankaa 2 absuudaa itti goonee akkasuma ammoo tuyyuu zayitii zayituunaa walakkaa burcuqqoo daqiiqaa muraasaaf osoo hin danfin ibiddarra keenne
sirriitti hubadhaa ibiddarra wagguu kennu kana akka inni ol danfee jigu yookiin hoomachaa osoo hin tahin yoo inni oo'ee distiin oo'ite zayitiin oo'ite argitan jala dhaamsitanii akkasumatti osoo absuudan silaa daakkamaa tahee hedduu bareedaadha. Maal gootanii lafa keettan jechuudha. Namoonni jiraa fudhachuu hin dandeenye akkasuma immoo namoonni dibataaf fayyadamtan karaa kanaan isinitti himaa jira. Erga inni kun oo'ee inni qorree akkasuma immoo yoo barbaadan keessa bulchitanii akka faayidaan isaa sun itti isinii bahu meeshaa burcuqqoo irraa uumamu yeroo hedduu waan akkanaa meeshaa burcuqqoo irraa uumamuun naqaa. Meeshaa burcuqqoo irraa uumamu qadaada qabutti naqxanii haaluma salphaa taheen namoonni kintaarotii dhibamtanis tahee namoonni akkasuma immoo dhukkuba keessaa mar'imaanis tahee tiruu akkasuma coggaarraa fayyadamuu barbaadan ganama garaa qullatti imaanka tokko fudhattan jechuudha nyaata hunda duraayyuu. Itti aansuun warri kintaarotii qabdan haaluma salphaa taheen xixii yookiin ammoo tuyyuu shaashii wayii jechuudha meeshaa qulqullina qabu fuutanii. Akkasuma immoo baccarroo baarilee rakkoolee adda addaa kan himataa jirtan roobbii waan akkana namoota hedduutu himataa jira sooqiddaa fuutanii carqii kana keessa keettanii carqiin hiitanii jechuudha yookiin ammoo xixiisan keessa keettanii booddee sanii haala kanaan zayitiin tuysiiftanii bakka kintaarotii yookiin bakka sagaaraan bahuunitti halkan dibdanii bultan jechuudha. Akkasuma immoo baarilee baccarroo maa'uma aduu keessatti haala kanaan itti dibdanii forforii daa'imaafis tahee guddaallee haaluma kanaan rifeensa irratti dibdanii jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya haala ammasitti argitan kana hedduu qoricha bu'aa guddaa qabuu fi faayidaa guddaa irraa argattanii akkasuma ammoo tuyyuu namoonni baarilee qabanillee haaluma kanaan namni kintaarotii illee sooqidda xixiin yookiin shaashii wayiitiin carqiin hiinee zayitii kanaan tuunee akkanatti itti dibna jechuudha. Kintaarotii warri qabdan halkan itti dibdanii daqiiqaa 5 fi iskiraappii gootanii bakka sagaaraan bahuunsan jechuu kallattimaan yoo isinii danda'ame zayitii kana hanga takkallee ol seensisuu yaalii godhaa. Itti aansuun ammoo warri qaamarraa infekshinii adda addaa yookiin madaa adda addaa qabdan haala kanaan fayyadamtanii warri forforii rifeensaa qabdanillee warri funuunaa fi ammoo yeroo hunda mataan isin dhukkubu isuma kana zayitii kana mataa dibachuu akkasuma immoo funyaan keessanii keessa xaxxaragachuu funyaanitti diddibu haala kanaan kallacha keessanii sukkuumuu masaaja godhu. Haala kanaan fayyadamaa daa'imman keessanillee fayyadamtanii yoo dibdanii jettan hedduu bareedaadha isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa faayidaan absuudatii fi zayitii zayituun waliin qabdu kana jedhee xumuruu hin danda'u. Haguma danda'ee fi haga takka irraa yaalii isinii godhu akkasuma immoo tuyyuu waan xiqqoo irraa isinii ibsuu barbaade malee ibsamee waan dhumatu miti akkasuma immoo himee waan fixuu miti. Isin asumaan ammoo faayidaa hedduu qabaa itti fayyadamaa kana qofa osoo hin tahin faayidaan inni hedduu faayidolee hedduu dhukkubolee hedduu infekshinii kokkee yookiin ammoo tuyyuu isa qonqoo jedhanii saniifillee haala kanaan hedduu bareedaadha. Haala kanaan dalaydanii namoonni qufaan qabee jedhe loomii cuunfaa itti gootanii yoo kokkee keessan keessa gootanii kokkee keessan ol jettanii kalolla'attanii yookiin ammoo tuyyuu ka kokkee keessan keessatti qabdan tahee hedduu bareedaadha. Hedduu qufaafillee tahee dhukkuboota qufaa daddarbu qonqoo hunda isinirraa ittisa. Kanaaf hundi keessan subscribe, like, share gochuun na bira dhaabbadhaa. Koomentii yaada babbareedaa na jajjabeessaa naa barreessaa isin jaaladhaa. Horaa bulaa fayyaan faayaa.